Andu'aalam sirba haaraa gadhiisuu isaatiin wal qabatee egaa namoonni hedduun gaddanii namoonni hedduun imimmaan isaanii qabachuu dadhabanii jiru. Mee kun akkamitti ta'e kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Bakka kanatti namoota hedduu gaddisiisee jira. Kana malees immoo egaa namoonni hedduun jiru ofiitii wajjin wal qabsiisanii poost godhaa jiru. Hedduu kana haadha kana sooshaal miidiyaa irratti hedduun keessan argitanitti jedhee yaada. Poolisiin haadha kana akkas godhe qabamee jira. Kana malees immoo haadha kana qarshiin miiliyoona tokkoof boy sassaabamee jira jechuudha. Mee kanas kan waliin ilaallu ta'a. Warri Itoophiyaa teessanii warra fuutanii as nutti ergitan yoo rabbiin sodaatan nutti hin ergina. Nu akka hojiitti hojjennu dhabneerra. Dhageessanii nuudhumatti itti ka'a. Assalamu alaikum warahmatullahi hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo show akkam jirtu jireenya afiyaan akkamiin isiniin jedha har'as viidiyoo kabraazii isinii deebiitan jira akkuma beekamu viidiyoo bobbaarsoo fi bashannansiisoo fi kan samuuna kan sooshaal miidiyaa adeemaa jiran sirba Andu'aalam Goosaatii wal qabatee dheengadii dubbannee ture gadhiisuuf namoonni hedduunis arrabsaa turanii warri kaan immoo jajjabeessaa turan jechaadha isa wal qabatee sirbisaa kun gadhiifamee jira sirba kana kan inni baase haadha manaa isaatii fi haadha manaa kootii fi yaadannoo naaf haa ta'u jedhee baasee jechaadha. Mee kanas kan waliin ilaallu ta'a. Kana malee immoo dheengadda iddoon keessan utaalloon qabeenyaan du'aa godhaa turtan jechaadha. Waan jiru isinii galee fayyeera. Wanti isin beekuu qabdan fayyuu qofa osoo hin taane jira miti warra nama ho'isu natti himaa koomentii irratti naa babareessaa dawaa garaa garaa jechuudha isinii galee. Akkasiin isiniin jedha waan shaayee ganamaan kaatee afaan kun qillaa jiru. Maaliifuu warreen gara chaanaalii kana taarwaa dhuftan yoo Oromoo taatan yoo qubni keessan kun nagaa ta'e hariin keessan subscribe gochuun dagatinaa jechuudha. Baay'ee Oromoo nama fuulli kun keessattuu haaraa isinitti ta'e Oromoo walti sharriin ta'u maaliif subscribe gochuun dagatinaa. Viidiyoo kana osoo namni tokko naaf himee har'a laayikii 1156 galchuun dagatinaa jechaadha. Haasa isinitti dhiyeessu gara viidiyoo. Intala tokkoon tiktookii irratti ol barree gara oggaa shanii ol jaallan footoodhaan haadha manaa Kiristaanoo Roonaaldoo fakkaatti hin bareeddi kaleessa olitti baanee gaafa akkasiin han arguu jiboosa qoshaashaa gatu fakkaatti maal isiin maallagoota kan paastaadha jedhee finyoosaa afaan nakaa'e snaappichaatiidha. Paastaadha jedhee finyoo afaan nakaa'e snaappichaatiidha. Dubartoonni yeroo baay'ee irra deddeebi'ee isinitti dhiisaa fiiltarii kana dhiisaa gudii hedduu dhagaa jirra isinii yoo bareedina ta'e kan bareedina isa rabbi isinii kenne ga'aan bakka ga'aan maal isinii godha calam jettanii suudhaadhaan janajjanuun gaafa akkasiin argamtan isin jibbaa gaafas jibbamuurra immoo isuma dhugaadhaan mul'atanii miti gannee koo fiiltarii dhiise ishee asoogaa. Finyootti paastaadha jettee finyoo afaan nu keessadha. Warri Itoophiyaa teessanii warra fuutanii as nutti ergitan yoo rabbiin sodaatan nutti hin ergina. Nu akka hojiitti hojjennu dhabneerra. Nu torbiidhaan hojiidhaan dhiibnee baana. Hojiin nu ta'u dhiibnee baana hin baana. Warra keessan akkasii nutti ergitan hojii. Ilmoo keessanis asin erginaa bakka gara Dubaay. Hojii dhiibneerra nuyi hojii akka hojjennu dhabneerra achumatti waan wal baaftan wal baasaa nutti hin erginaa immoo yoo diddan immoo nutti ergaa nutti beeka. Nutti beeka yoo diddan immoo nutti. Akkuma dhageessa warri warra fuutanii achitti ilmoo keessan yoo jedhaara isinii gad argitanii dhageessanitti miti waan nuti hojjennu nuti beeka. Suma dhugumaa garuu of eeggadhaa warra keessan ergina isa ijoolleen akkasa waan argeefi miti cimaadha. Kushiina arabaa keessa hojjetti dichi nyaatte kun noosi akkas cuccubsitee atas teessee caatii ittiin qaamtaa akka fedhe ittiin taata. Angara kanaan hin jedhe malee gara biraatiin garuu warri akkasii dhuguma hedduu tokko garuu nama gaddisiisa yeroo akkamiirra akka geenye. Waa'ee jireenya koo ibsuudhaan dabarsee eegare bareeda si wajjin karoorsee yaadadhu. Naafati gaafa wal barannee laga. Paartiin namoota hedduu boosisee namoota hedduus rifachiise. Al tokko deebii aan jakeen yaade
Daawwitii mana ifa jiru koo ati deemnani mul'ate runko karaan fakkaatus dhufuun koon oolu kabajini maa waan ormi jedhu. Daawwitii mana ifa jiru koo ati deemnani mul'ate runko karaan fakkaatus dhufuun koon oolu kabajini maa waan ormi jedhu. Hirina koo keessa. Karaan fakkaatus dhufuun koon oolu jedhee jira jechuudha asirratti. Paartiilaan baay'isuu dhaggeeffadhee waan geessoon taane yaa wanti tokko dubbatamaa jiru asirratti waliin dubbanna jedhee dhaggeeffadhee tan jira. Hedduutu garaa nama nyaata. Jireenya isaatiin gaafa wal qabsiise ani yeroo baay'ee isinitti himeera. Isaa mucaa kana nama lama dhabnu qananiis dhabne isa sin dhabnu jechuun ani yeroo hedduu isinitti dubbataan ture. Waan hedduu tokko garaa nama nyaatuudha. Ijoollee namoota hedduus boosisaa jira jechaadha. Sirbaan daalam amma galakkisa kana dhaggeeffadhee wallaahi imimmaan qabachuun dadhabee. Maali beektaa rabbi waan akkanaa sinirraa qabu sii galee waan ati hin beekne takka sii galee jiruunduu qananiin bar bobbaafattee duutee dabartee jirti bobbaafattee jirti Andu'aalam bar jiruun du'e bar dhaabbinaa baqooma yommuu ta'e nama janiin sangatee nama dhaabbanaan du'e jechuun akkana sii galee amma inni roorroo inni keessa jiruu fi akkaataa haalli isaa hedduu naachisaa jira akkasuma immoo sirba isaa keessatti illee silaa dhufuun kiyyasin oolu bakka joosan faa keessatti silaa dhufuun kiyyan oolu gaafan dhufeen sitti hima waan orminaan jedhu bakka joosan keessatti dhugaa anuu imimmaan natti fixi maal ennaani akka maqaan narra kaan kana waan an keessa jirus anumaa beekaa silaa anis dhufuun kiyyan oolu ati deemtee hin deebitu nan dhufaa gaafa sanii himaa jaa gartee haqa dhabuunis tarii haqa qananii isa biraan dhabamuunis waan akkanaa kana balaa kanaan rabbiin sitti hogga buusu hedduu ta'e irraa maganfatanii waan akkanaa rabbi sinaa maganfachiisuun isin jecha rabbi balaa kanaa irraa sinaa eegu wallaahi dhasiin. Laalame faamilii viidiyoo galii. Gitaare waan sirra baafate al tokko deebii ani jekkee yaade. Daawwitii mana ifa jiru koo ati deemnani mul'ate runko karaan fakkaatus. Viidiyoo kanamni agartaniin beeyyiin galas ni galee yaada. Andu'aalam gosa qananii rabbitti salphatu agartanii itti faradaa turtanii inni faradii isaanii muuziqaan baasee agartanii namni nama jaalatu agana muuziqaan hin baasu garuu agartanii Oromoo namatti faraduun duratti namaa beekaa namaa yaada namaaf dhaabbadhaa ka jiruuf dhaabbadhaa ka tareemte ka jiruuf dhaabbadhaa ka jiruun jiraata ka deeme garuu biyya isaa salphatu jedhaa na Andu'aalam si wajjin jirraa nu jiraadhu. Akkuma dhageessan namoonni hedduun yaada isaanii akkasitti kennaa jiru. Dhugaa dubbachuuf an kiristaanaadhaa sirbaan dhaggeeffadhu sirba Andu'aalam garuu sirba miti fiilmiidha akka fiilmii wayiitti ilaalee baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa seenaa wayii nama yaaddachiisa dhuguma dubbachuuf fiilmiidha malee sirba miti. Egaa namoonni hedduun immoo abbaa manaa jalaa du'e haadha manaa jalaa du'e wal qabsiisanii jechaadha. Sagalee isaatiin poost godhaagaa garaa nama hedduu nyaataa jiru jechaadha. Kilipii isaa irraa xiqqoo laalla. Yaadadhu. Nafati gafa wal baranne laga mal ture mal fa wal gavanne akati wal utumne rejalalane atu bekta kiftiko iwayu akanane. Egaa akkuma argitan kilipiin isaa akka fiilmiitti waan hedduu tokkotti cinqamamee hojjetamedha jechaadha. Akka qananii addunyaattis aakti gootee akka qilleensa wayiitti galtee kan baatu jirti. Sirbi kun egaa hedduu tokko garaa nama nyaata. Maal isa jisire? Rakkoo maal akkadde? Yoona ilmoo ishee beelofnaan imimmaan of soortee miilli ishee eelofnaan halkan guyyaa joortee daakun mana dhimnaan ija namaa laaltee rakkoon itti cimnaan humna haadhaa caaltee dhala ishee fiixattee dhabnaa wanta fuutu rakkoodhaaf miixattee lubbuun ciifteen duutu osoo nuuf jiraattu waan hunda dandeessee har'a yoo salphattu armeen keenya deessee boqqoolloo mataa lamaaf armeen dhiira deesse safuu ilma namaaf ol kaatee gad teesse silas maalaa gootu waan fuutu yoo dhabdu harmeen harma dachaa akkas ta'uun qabdu. Egaa harmeen asirratti ilaaltan kun egaa boqqolloo muka lama jechaadha fudhattee ilmoo isii beelaati isii dhageessuu jedhaaroo jechaadha.
qabamtee egaa poolisiin tokko boqqolloo sana qabsiisee ol ka'ee gattaa jedhee viidiyoo kana gaarii kardi godhee sooshaal miidiyaa kanarra poost godheeti namoota hedduu dubbachiisee namoota hedduu naasisee jira jechaadha. Kana wal qabatee warroonni sooshaal miidiyaarra hojjetan warri namoonni tokko jechaadha wanta kanatti mari'achuudhaan harmee kanaa qarshii miliyoona tokkoof wayi sassaabanii fi namichi immoo akkas gattaa ol ka'ee jedhee egaa to'annaa seeraa jala ooluun beekameera jechaadha. Waan hedduu tokko nama rifachiisu waan hedduu tokko nama gaddisiisu gara al tokko immoo hojii rabbii kun nama dhiba jechaadha. Maaliif harmee kana dhaqee boqqolloo muka lama jechaadha waan hedduu tokko nama rifachiisudha. Dhaqxee sababii sanaan jechaadha qarshiin miliyoona tokkoof wayi argattee jirti jechaadha. Tokko rabbiin garattiin isin dabarsuun beekamu maaliifuu rabbirraa abdiin kutinaa jechuun barbaada. Anyway, video irraa qabadhee dhufe kana fakkaata asirratti isin barsiisan gammachiisaa dhiyyaadha. Dhuma kanarra baay'ee ibsaan na jalaa badeennaan akka tokko isinis dukkanaa'e dhimma isinii jechuun barbaada. Ankan isin waliin ture Abraarnaan jedhanii warra nan beekneef jechuu gooti. Haga video kabiraatiin walitti deebinutti Orooshow. Bye.